Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Tawaahidoo biyya keessas alas kan jirtan hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Biyya lafaa irratti gaarummaan nuti hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama. Kanaafuu yeroo kamuu waan gaarii haa hojjennu jechaati. Guyyaa irraa kana kan waliitiin barannu kiristaanni tokko guyyaatti si'a torba maaliif kadhata kan jedhu yeroo darbe kan waliin jalqabne isarraa kaanee kan itti fufnu ta'a waan ta'eef warreen haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii subscribe like share gochuudhaaniin yeroo kamiyyuu tajaajila hafuurawaa asirraatti isinii darbu akka hordoftanii fi akka irraa barattanii isin affeera kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina jechuudha. Yeroo darbee akkuma beekamu guyyaatti kiristaanni tokko si'a torba maaliif kadhata isa jedhu jalqabne adda kunnee turre jechuudha. Jalqaba isaarraa yookiin immoo bu'uura isaarraa barnoota nuti baranne viidiyoo kanatti aanee ture irraatii akka dhaggeeffattan isin affeera. Isa gidduutti wanti nuti kaasne jira. Kadhannaa kana keessatti gaafa kadhannaa jechuun Waaqayyo wajjin kan walitti nu fiddu dildila guddaa akka taate kutaa darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Kadhannaa kana gaafa kadhannu gara kadhannaatti seenuudhaan dursa mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenya akka mallatteessuu qabnu laallee jirra. Sababa isaa wajjin laalleerra jechuudha. Haa ta'u malee sababoonni gurguddoo ta'an afur mallattoo fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akka nuti of mallatteessinu kan nu taasisan kutaa macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffaman akka jiran kaasnee osoo hin xumurin jechuudha kan dhiisne. Sababoota kana jalqabarraa kaaneen ilaallaa jechuudha. Maaliidhaaf fannoodhaan of mallatteessinaa yeroo kadhannaa keenyaa yoo jenne fannoon mallattoo eenyummaa keenyaati. Galaatiyaa boqonnaa 6:14 irratti qulqulluun Phaawulos ani fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin malee waan biraatiin of jajuu narraa haa fagaatu jedhee akkuma dubbate mallattoo bilisummaa keenyaa mallattoo nageenya keenyaa waan ta'eef fannoodhaan of mallatteessinaa jechuudha. Diinni keenya Daabiloos kan ittiin qaana'e nuti immoo humna guddaa kan ittiin arganne dukkana keessaa gara ifaatti kan ittiin baane Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan irratti argine waan ta'eef fannoon nuu fi mallattoo bilisummaa keenyaati jechuudha. Tokkoffaa Qorontoosii boqonnaa 1:18 irraa kaasnee gaafa dubbisnu waa'ee fannifamuu yookiin immoo waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun warra karaa badiinsarra jiraniif gowwummaadhaan nuuf garuu warra karaa fayyinaarra jirruuf humna keenyadha. Fannoon humna keenya waan ta'eef fannoodhaan diina mo'anna waan ta'eef nuuf humna kan nuuf kennu diina keenya Daabiloosiin humna kan dhoorku kan barbadeessu meeshaa hafuurawaa guddaa waan ta'eef fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenya mallatteessinee gara kadhannaatti seennu. Qaama keenya gaafa nuti mallatteessinu diinni qaama keenya keessa jiru ni rifata. Inni alaa immoo kadhannaa keenya irratti jireenya keenya irratti badiinsaa fi karoorfate immoo gara booddeetti deebi'a. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra yemmaa oolee turetti jedha macaafni qulqulluun jechuudha. Diinni keenya Daabiloosii Yesuus Kiristoosiin inni Eeloo'ee Eeloo'ee gaafa inni jedhu Eeliyaas waammata nama isa gargaaru waammata jedhee lubbuu isaa fuudhuudhaaf gaafa inni deemu fannoo isaa jalatti hidhee ture. Diinni keenya Daabiloos yeroo jalqabaadhaaf kan inni ittiin hidhame fannoo isaati. Fannoodhaan erga hidhee booddee fannoo isaa jalatti erga hidhee booda diinicha ni barbadeesse. Warra diinni immoo Siyoolii keessatti hidhee ture sana ijoollee Addaam hundumayyuu Siyoolii keessaa baasee gara gannataatti deebise. Kanaaf fannoon mallattoo bilisummaa keenyaa, mallattoo jireenya keenyaa dukkana keessa dabarree ifa kan ittiin argine Waaqayyoon uumaa keenya wajjin kan ittiin wal barre waan ta'eef jalqabatti gara kadhannaa keenyaatti seenuudhaan dursa mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenya ni mallatteessinaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo fannoon addunyaa kana guutuudhaaf sababa fayyinaati yookiin immoo sababa nageenyaati jechuudha. Nageenyi kan ittiin argame, duuti kan ittiin barbadaa'e, jireenyi kan ittiin argame, tasgabbiin kan ittiin argame, nageenyi kan ittiin argame waan ta'eef. Qulqulluun Phaawulos
Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti Waaqayyo wanta hunduma karaa isaa ofitti araarse dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti samii irratti nagaa buuseera. Dhiiga isaa fannoo irratti dhangala'uu isaatiin samii irrattis lafa irrattis nagaan ni bu'e. Nageenya kan ittiin arganne, jireenya kan ittiin arganne fannoo isaatiin waan ta'eef nageenyi keenya akka itti fufuuf gammachuuf nageenyaan bara baraan Waaqayyoon uumaa keenya faana akka jiraannu diina keenya Daabiloosiin immoo akka ittiin injifannu akka qaaneshinuuf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf kenne mallattoo nageenyaati waan ta'eef. Kanaafuu kadhannaa keenya dursa mallattoo fannootiin of mallatteessuun keenya faayidaa guddaa qaba. Nageenya Kiristoos nuuf kenne sana, bilisummaa Kiristoos nuuf kenne sana dukkana keessaa gara ifaatti darbinee nageenyaaf tasgabbii dhabnee waggaa 5,500 garbummaan kan jiraachaa turre sana kan ittiin nurra darbe mallattoo moo'ichaaf bilisummaa keenyaa ta'uusaa amannee Waaqayyoon ni kadhanna waan ta'eef. Inni biraan immoo sadaffaa irratti hojii hafuuraa keenya kamiyyuu eegaluu keenyaatiin dursa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf kenne fannoo isaadhaan of mallatteessuun barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne mallattoo eenyummaa keenyaati waan ta'eef. Fannoon aangoo qaba inni jedhame diinni keenya Daabiloos kan ittiin barbadaa'e bilisummaa dhugaa kan ittiin arganne nageenya kan ittiin arganne waan ta'eef qaama keenyaan hojii keenya hafuuraa kamiyyuu gaafa jalqabnu mallattoo fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin of mallatteessuun barbaachisaadha jechuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti Kiristoos wajjin taatanii hafuurota bantii samii fi lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan ammayyuu kan biyya lafaa taataniitti jiraattu reenuun erga duutanii jedha. Hafuurota haboo fi aangoo qaban kan jedhaman bantii samii fi lafaa keessa kan jiran kan sodaataman jalaa erga duutanii maaliif ammayyuu deebitanii akka waan kan biyya lafaatti jiraattu ture yookiin immoo maaliif yaaddu reenuun jedha. Duutanii jechuun Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti ani fannoo Gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin isa biyyi lafaa anarraa du'e anis biyya lafaa jalaa ittiin du'e malee waan biraatiin of jajuun narraa fagaatudha. Narraa du'e anis jalaa du'e jechuun narratti aangoo kan hin qabne biyyi lafaa anarraa du'e maalidhaan fannoo isaatiin biyyi lafaa duraan nu bitaa ture. Adeemsa biyya lafaa karoora biyya lafaatiin adeemsa fi karoora Daabiloosiin bitamaa turre. Fannoo isaatiin fannifamuu isaatiin immoo biyyi lafaa aangoon biyya lafaa duuti biyya lafaa firdiin biyya lafaa xuraa'ummaan biyya lafaa maalidhaan nurraa du'e isaan nurraa du'e. Nuti immoo isa jalaa baanee jechuudha. Isa jalaa duune jechuudha. Isa jalaa bilisa baanee jechuudha. Kanaafuu fannoo isaatiin erga bilisa baatanii maaliif deebitanii akka waan kan biyya lafaatti taataniitti maaliif of yaaddoodha. Kanaafiyyuu warri biyya lafaa keessa jiraatan waa'ee fannoon kaasan waa'ee fannoo yaadan. Kanaafuu fannoon gaafa nuti hidhannee deemnu akka waan nuti gowwummaatti nu laale. Kanaafidha Phaawulos waa'ee fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun warra karaa badiinsa irra jiraniif gowwummaadha. Nuuf garuu humna keenya kan inni jedhe. Nama isaaf galee maalummaan fannoo hubatetu waa'ee fannoo dubbata malee biyya lafaa keessa deemtanii otoo waa'ee fannoo kaastanii sinitti kolfuu jechuudha. Akka gowwummaatti isin ilaaluu jechuudha. Fakkeenya fannoo hidhannee deemuun keenya akka gowwummaatti ilaaluu danda'u. Maaliif iccitiinsaa isaaf hin galle akka biyya lafaatti yaadu akka biyya lafaatti jiraatu waan ta'eef. Kanaafiyyuu erga bilisa baatanii erga biyya lafaa isinirraa ittiin du'e akka biyya lafaatti deebitanii maaliif yaaddu? Akka biyya lafaatti akka hin yaadneef yaada addunyaatti akka hin jiraanneef cubbuu biyya lafaatti akka hin kufnee fi mallattoo fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin of mallatteessuun barbaachisaadha jechuudha. Inni arfaffaan fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuun keenya oolmaa Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa kan ta'e madaani'alam nuuf raawwate yaadachuu keenyaan yaada keenyaaf qalbii keenya sassaabannee gara kadhannaatti akka galluu fi kadhannaan keenya immoo fuula Waaqayyoo fuulduratti fudhatama akka nuuf argatuuf laphee tokkoon laphee qulqulluudhaan Waaqayyoon akka kadhannuuf jecha fannoon yaadannaa fannoodhaan of mallatteessina jechuudha. Gaafa fannoodhaan of mallatteessinu gidiraa Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti arge gara fannootti osoo hin deemin dursa biyya lafaa kanaa fi biyya lafaa kana qulqulleessuudhaaf jecha cubbuu biyya lafaa kana du'a biyya lafaa kana yookiin immoo du'a keenya dabarsee jireenya nuu kennuudhaaf jecha oolmaa inni raawwate sana kan nu yaadachiisu waan ta'eef oolmaa isaanii yaadanna taadhan immoo
waaqayyoo isin ni yaadanna jechuudha. Waaqayyo ni yaadanna taanaan immoo laphee keenya qulqulluudha waaqayyo kadhanna. Kadhannaan keenya immoo gaafa sana fudhatama argata waan ta'eef kadhannaadhaaf kaanee utuu dhaabbannu siilii fuuldura mana qulqullummaa fuuldura dhaabbannee osoo kadhannu yaanni keenya addunyaa keessanii bittinnaa taanaan kadhannaan keenya fudhatama argatu. Kanaafuu yeroo sanatti fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuun barbaachisaadha. Fannoo jechuun gidiraadha. Fannoo jechuun dhiphinadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphina kan ittiin of fudhate gidiraa keenya cubbuu keenya balleessuudhaaf jireenya nuu kennuudhaaf jecha fannoo irra kan oole dhiiga isaa qulqulluu kan irratti dhangalaase foon isaa qulqulluu kan irratti kute kan irratti waraaname waan ta'eef waraansa keenya nu keessaa buqqisuuf cubbuu keenya nurraa barbadeessee bilisummaa dhugaa nu kennuuf jecha oolmaan nuuf oole sana yaadachuun barbaachisaadha jechuudha. Tole egaa erga kana raawwanneef jechuudha gara kadhannaatti kan kadhannaan kiristaanni tokko guyyaatti si'a torba kadhachuu akka qabu manni kiristaanaa keenya labsii baastee yookiin immoo labsii labsiteetu jirti jechuudha. Kanas immoo seera macaafa qulqulluu irratti hundaa'uudhaan malee akkasumatti lafaa kaa'amee akka hin taane seenaan mana kiristaanaa fi macaafni qulqulluun nu barsiisaa jechuudha. Kiristaanni tokko guyyaatti yoom kadhachuu qaba maaliif kadhachuu qaba jennee gabaabsinee gaafa laallu inni jalqaba ganama keessaa sa'aatii 11tti jechuudha. Gaafa bari'u sa'aatii kanatti hin dandeenya yoo ta'e gara sa'aatii 12tti bitachuu ni dandeenya. Garuu seerri isaa sa'aatii 11dha jedha jechuudha. Kunis maalinni yoo jenne faarfannaa Daawit irratti wanti dubbatamee jira jechuudha. Ganamaan ka'ee fuula kee fuuldura nan dhaabbadha sis nan kadhadha sis nan eeggadha jedhee faaruu Daawitiin 5 cuftuu keessatti 6 lakkoofsa 3 irratti kan dubbate fuula waaqayyoo fuuldura dhaabbachuu keenya. Fuula waaqayyoo fuuldura dhaabbachuun keenya immoo faayidaa guddaa qaba jechuudha. Dukkana kaleessa galgalaa keessa nu dabarsitee tiksee gaarii taatee nu eegdee nu tiksitee sa'aatii kanaan kan nu geesse galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo jechuudha. Fuula waaqayyoo fuuldura kan itti dhaabbannu galataaf kan fuula waaqayyoo itti dhaabbannu waan ta'eef jechuudha. Inni biraan immoo wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 11 irraa kaasnee gaafa dubbisnu jechuudha seenaa kana ni arganna. Fariisonni akkasuma immoo hangafni lubootaa warreen jedhamanii gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irratti sa'aatii itti mari'atanii fi firdii du'aa yeroo itti murteessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin gara addabaabayiitti akka inni dhiyaatu kan itti taasisan kan irratti walii galan kan irratti murteessan waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana yaadachuudhaan kadhannaa kana kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Akka inni du'uu fi sa'aatii irratti murteessan jechuudha. Du'a keenya nu du'uudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii firdiitti fudhate jechuudha. Duuni keenya cubbuudhaan kan dhufedha jechuudha. Cubbuu Addaamiin dhufe, cubbuu Addaamii fi Iwaaniin dhufe. Du'a sana firdii sana anatu fudhachuu qaba jedhee Addaamii fi ijoollee isaa hunduma bilisa baasuudhaaf jecha cubbuu osoo hin qabaatin yakka osoo balleessaa takkitti osoo hin qabaatin cubbuu keenyaaf yakka keenyaaf jecha sa'aatii osoo qulqulluu ta'ee jiru gaafa inni cubbamaadha duuti irratti murteeffamuu qaba jedhan afaan takka yookiin immoo yaada takkaan illee osoo sagalee isaa hin dhageessisin osoo hin mormin lakki ani cubbuun qabu hin balleessine kan balleessi ana miti Addaamidha jedhee osoo hin dubbatin badii Addaam hunduma isaa kan isaa taasifatee sa'aatii itti fudhate duuti gaafa irratti murteeffamu du'a sana ijoollee Addaamiif jecha kan itti fudhate du'aadhaa sana fudhatee jireenya sami'aawaa jireenya gannataa jireenya mootummaa isaa nuu kennuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii firdii sana kan itti fudhatee fi firdiidhaaf Phiilaaxoos fuulduratti kan itti dhiyaate waan ta'eef nuuf jecha Kiristoos ba'aa kana fudhateera nuuf jecha Kiristoos firdii kana fudhateera jennee yaadne waa'ee cubbuu keenya amma keessa jirruuf isa darbeef qofa miti. Ammoo maal hojjechaa jirra erga Kiristoos seenaa du'a keenyaa gara jireenyaatti jijjiire ammoo maal yaadaa jirra maal keessa jirra cubbuun keenya fuula waaqayyoo fuulduratti ammam guddateera cubbuu keessaa bahuudhaaf immoo sa'aatii itti murteessuu qabnudha jennee sa'aatii itti yaannudha jechuudha. Cubbuu hojjenneerra yoo ta'e waa'ee cubbuu keenyaa kan itti yaannu amma namni cubbuu keenyaaf jecha itti faradamu yookiin immoo firdii fudhatu waan hin jirre firdiin kana booddee nu eeggatu kan mataa keenyaa waan ta'eef Kiristoos yeroo dhufaatii isaatti kanaan booddee anatu isinitti farada isinitti fakkaatin hojii keessantu isinitti farada akkuma jedhee hojiin keenya cubbuun keenya badiin keenya balleessan keenya akka nutti hin farannee fi akka nutti hin murteessinee fi duraan dursinee murtii kana jalaa bahuudhaaf hojii gaarii akkamii akka hojjechaa jirru kan keessatti of madaalludha jechuudha sa'aatiin kun. Hojiin gaarummaan fuula waaqayyoo na dhaabuu danda'u maal hojjedheera? Firdiidhaaf immoo fuula waaqayyoo fuuldura kan na dhaabuu danda'u cubbuu akkamii hojjedheera? Firdii kana jalaa bahuudhaaf immoo cubbuu kana keessaa bahee gaabbii galuudhaaf jennee sa'aatiitti murteessuu qabnudha jechuudha. Kanaafuu sa'aatiin kun sa'aatii guddaadha. Waa'ee keenya kan itti yaadannudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti amantaadhaan akka jirtan ofumaa keessanii qoraa of ilaalaa waan jedhuuf yeroo kanatti ganama gaafa irriba keenya irraa kaanu
yaada hubataa ta'eetiin tasgabboofnee sammuu gaarii ta'een kanumtuu yaadni takkittiin keessa seenne yookiin immoo dubbii takkitti osoo hin dhagayin fuula waaqayyoo fuulduratti nama tokkoon otoo waliin argin waa'ee keenya fuula waaqayyoo fuuldura dhaabbannee kan itti yaadnu fi waaqayyoon uumaa keenya dukkanaamaa sana keessa nu dabarsee sa'aatii sanaan nu ga'u isaatti kan itti galateeffannu waan ta'eef namni kamiyyuu egaa ganama fuula waaqayyoo kadhannaadhaaf gaafa dhaabbatu tokkoffaa waaqayyoon uumaa isaa galateeffachuudhaaf dukkana sana keessa kan na dabarsiisidha galanni siif haa ta'u jechuudhaaf lammaffaa immoo waa'ee cubbuu isaa sa'aatiitti yaadatu waa'ee badii isaa sa'aatiitti yaadatu yaadachuu qofa osoo hin ta'in immoo gaabbii galuudhaaf sa'aatiitti murteessu waan ta'eef egaa yeroo firdiiti sa'aatiin kun waan ta'eef firdii kana jalaa ooluudhaaf badii kana jalaa ooluudhaaf immoo firdii yookiin immoo murtee mataa keenyaa sa'aatiitti murteessinudha jechuudha cubbuu jalaa miliquudhaaf du'a jalaa miliquudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf jechuudha kanaaf sa'aatii kanatti egaa namni kamuu kana yaadachaa waa'ee isaa yaadachaa kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Sa'aatii kanatti kadhannaawwan akkamiitu kadhatama kan jedhuu fi kadhannaawwan kadhatamanii tokkoffaan galata giiftii keenya dubaroo maaramiin ni kadhatama inni lammaffaan immoo seefa malakoot seefa sillaasee yookiin immoo dirsaana qulqullootaa keessaa tokko yoo arganne dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Sa'aatii kanatti kadhannaan kadhatamuu qabu yookiin immoo kitaaboleen kadhatamuu qaban isaan kanadha jechuudha. Kana keessaa kan argattan kadhachuu ni dandeessu. Inni biraan immoo ganama keessaa sa'aatii 3. Sa'aatiin kun jalqaba irratti sa'aatii misraachoo jedhama. Ergamaan waaqayyoo qulqulluun Gabreeliin misraachoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos giiftii keenya qulqulleetti dubaroo maaramitti sa'aatii itti himedha jechuudha. Sa'aatii gammachuu sa'aatii misraachoo jedhama waan ta'eef sa'aatii kanatti egaa fuula waaqayyoo fuuldura dhaabbannee akkuma giiftiin keenya qulqulleettiin durboon maaram qulqullummaadhaan jiraattee waaqayyoo irraa filatamtee misraachoo kana dhageesse nutis immoo jireenya keenya keessatti cubbuu keenyaaf gaabbii kan galle yaada keenya gara waaqayyootti kan deeffanne yoo waaqayyo faana jiraanne fooniif dhiiga waaqayyoodhaan murteefnoo yoo jiraanne waa'ee keenyaaf waa'ee jireenya keenyaaf waa'ee jireenya hafuurawaa fi foonii keenyaaf yoo nuti kadhanne sa'aatiitti misraachoo dhaga'uu dandeenyu sa'aatiitti gammannu sa'aatiitti waaqayyotti amanuu keenyaa fi waaqayyo wajjin jiraachuu waaqayyos nu faana jiraachuu keenyatti itti gammannu sa'aatii guddaadha jechuudha. Inni biraan wangeela Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 25 irraa kaasnee gaafa dubbisnu sa'aatii kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badii ijoollee Addaam badii kiyya badii keessan hunduma keenya baatee sa'aatiitti fannoorra itti oole yookiin immoo fannoorra itti fannifamedha jedha macaafni qulqulluun jechuudha. Sa'aatii kanatti egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorra kan itti ooledha jechuudha. Maaliif fannoorra oole? Cubbuu qabaatee miti, yakka qabaatee miti, sobeen miti, ateen miti, ijjeen miti. Cubbuu takkallee qabaatee miti kan ijjineef kan balleessineef badii keenyaaf yakka keenyaaf kan sobneef cubbuu kan hojjenne hunduma badii fi balleessaa keenya hunduma kan ijoollee Addaam warra amanan warra hin amanne osoo addaan hin baasin al tokkicha kiristaanota hundumaaf biyya lafaa yookiin immoo guutummaa biyya lafaatiif namoota hundumaaf jecha aarsaa of taasisee sa'aatiitti fannoorra ooledha jechuudha sa'aatiin kun. Kanaafuu Kiristoos kan fannoorra oolee fi badii kiyyaa fi yakka kiyyaaf balleessaa kiyyaaf jennee cubbuu hojjenneef isa duraaf itti gaabbine amma immoo gara fuulduraatti akka cubbuun hojjenneef sa'aatiitti of murteessinu cubbuu akka raawwanneef sa'aatiitti of murteessinu murtee mataa keenyaa itti fudhannuu fi akkasumallee dhiifama waaqayyoon akka nu godhuuf sa'aatii fuula waaqayyoo fuulduratti kadhannaa keenya itti dhiyeeffannu aarsaa keenya itti dhiyeeffannu naaf dhiisi yaa waaqayyo cubbuu koo yakka kiyya natti hin lakkaa'in jennee gara waaqayyootti kan itti deebinu sa'aatii kanatti ta'uu qaba jechuudha. Sa'aatii kanatti immoo kadhannaan nuti kadhachuu qabnu malkaa Gabreelii akkasuma immoo argaanoniidha jechuudha. Abbootiin keenya qalnoodhaan kan nu kaan kitaabota kana akka nuti kadhachuu qabnudha jechuudha kan nuuf kaani. Kitaabota kana arganne taadhaan immoo yaa kadhannaa dandeenyu kadhachuun barbaachisaadha. Seeraaf yookiin immoo qalnoodhaan abbootiin keenya kan nu kaan garuu macaafota kanadha jechuudha. Inni ittaanu guyyaa keessaa sa'aatii 6dha jechuudha. Sa'aatiin kun immoo wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 44 irraati akka hubannutti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos bismaarota fannoo 5 kan jedhaman Saadur, Alaadur, Daanaat, Adeeraa, Roodaas warreen jedhamaniin harki fi miilli isaa kan itti chankaramedha jechuudha sa'aatii kanatti. Yookiin immoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos badii keenya balleessaa keenya du'a keenya irraa bilisa nu baasuudhaaf jecha murtii of irratti fudhatee yookiin immoo ofiisa aarsaa of taasisee of kennee anaaf jecha
siniif jecha nuuf jecha ijoollee Addaam hundumaaf jecha sa'aatii itti waraanname sa'aatii firdii fudhatee sa'aatii bismaaran itti waraanname dhiigni isaa qulqulluun itti dhangala'eedha jechuudha. Kanaafuu sa'aatii kanatti oolmaa Waaqayyoo nuuf oolee yaadachaa kadhannaa keenya taasifachuun dirqamadha jechuudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya faana akka ta'u fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Viidiyoon kun akka hin dheeranneef yeroo itti aanu immoo sa'aatii 9tti kan kadhatamu maalidha kan jedhu irraa kaasnee itti fufna jechuudha. Sa'aatii 6tti kan kadhatamu Malkaa Sillaasee Malkaa Mikaa'eliitu kadhatama jechuudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya faana haa ta'u. Yeroo itti aanu immoo sa'aatii 9 irraati kan kadhatamu irraa hanga dhumaatti maaliif kadhatama kan jedhu immoo itti fufna. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Wasbaata Lexaabeer.